Ijoollee wallaggaa ijoollee shawaat irratti fakkeenya wallaggaan keessa islaamni akka jiraatuun fedhan uummanni kaafiraa baay'inni isaanii jechuudha. Nama islaamaa tokko jibbi isaanii hanga dhumaati. Ijoollee wallaggaa irratti jechuudha dhiibbaan gaggeessamu keessa. Isaan keessa tokkoffaa Abdii Wallaggaadha. Akkam akka inni islaama ta'uunsaa uummata laal akka mixmixaatitti isaan gube. Bakka inni jirutti seeran itti gaafatama. Barnoota kutaawwan adda addaa keessa deemanii barsiisuudhaaf laakiin haasaa mucaa tokko jira yeroo baay'ee ijoollee islaamummaatti dhufte irratti viidiyoo dalaga mucaa kana ni beektana fakkaata. Nama kana la'anii ajandaa godhee irraa haasa'uu fi miti. Mikinaatu nuufi inni sadarkaan kenna bootan ta'e na gargaar. Rabbi haa qajeelchu rabbiin nuu tokko haa godhu malee. Isa kana isa sana ajandaa godhee irraa haasa'uuf miti. Garuu dhaamsan ijoollee kenna islaamatiif dhaan. Dhiisa ijoollee kiristaana illee naxaannatii kennaaf yaanu arrabsanii dhiisa mucaa kana. Ati akka taakeetti እየፈላ ዘይት ውስጥ አይደለም እኔ እንጃ ማድረግ ያለባትን ነገር ሁሉ ብታደርግ ልክ ነች። ሴት ልጅ በጣም ስትቆርጥ ተስፋ ስትቆርጥ እሱ ላይ ተስፋ ስትቆርጥ እሱ የሚያደርጋቸው ነገሮች በጣም መጥፎ ነገሮች ሲሆኑ ሴት ልጅ ተስፋ አትመለስም። እንደዚህ ነው የምታደርገው። እንደዚህ ስላደረገች እኔ አደነኳት። ጀግና ነች እንኳን አደረገች። ለምን እንደ ሳምቡሳ ጠብሳ ገለባብጣ አታወጣም? akka saambusaa sitti osoo xabbaste galabaxxee keessaa baaste dantaa kennaa miti jedhe. Tokkoffaa irratti mee Abdiin intala kana miidhu isheetu dhaqee itti dubbate moo Abdiitu bakka dhukkubsaturraa algaarra osoo jiru qaaliif qaama seeratiif kenne dubbii kana eessaa fuutan jalqaba irratti jechuudha. Moo warroonni akkana jettan kun micayyoontu waan akkana akka dalagduu fi warroota ishee irratti kara duubatiin bitamtanii dhiibbaa geessaa turtanidha. Maalirra dhaabbattan amma guyyaa lamaan kana jechoota akkana nagaa miidiyaa kana keessatti mana keessatti suukanneessee maal ta'e gizee ammaa keessatti magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa eenyuun mana keessatti siitiin si affaree si teechisa. Magaalaa Finfinnee keessaayyuu garam furiin garasiin gara ummata shawaatti dhiyaata. Garasiin shawaa baay'ataayyuu. Kiristaana shawaa baay'ataayyuu. Mee sa'aatii kana keessatti magaalaa keessatti sanuu eenyu dhiibbaa sirra geessisaa mana keessa si jiraachisa. Dubbii kana eessaa fuutan isheetu qaalii kenne isinitti matte akka waliigalaatittuu ijoolleen Dubaay keessa jirtan ijoolleen musliimaa quuqama walii warri qabnu mana tikkeettii qaba mucaan kun. Tikkeettii isarraa hin fayyadaminaa. Waan inni uummata fayyadu isinirraa hin fayyadaminaa. Wantiin fakkeenya namni islaamaa tokko gaafa fayyadanii yeroo akkana isin fayyada. Akkamitti isin fayyada beektanii obboleessa keennan fakkeenya osoo ka'ee dhukkubsatee kan yaallatu eenyudha obboleechuma ofii islaamadha. Namni biraa dhufeetiin alaa dhufee yaalu namni biraa akkatti boolla qoffuree isin awwaala. Rabbiin si bar kaafeeran amaninaan hin jedheera. Hanga isaan jaalannus hanga isaan amannus daangaa qaba. Mee isaan amma fakkeenya hanga fees ta'u waa isin gaafadha hanga fees ta'u hanga fees ta'a jaalattan osoo ka'eetiniin gubachuu masgiida arge islaama bakka san bu'ee quuqama moo jaratu bakka san bu'ee quuqama islaama quuqama ila laala daangaa isteeppiisin nama kiristaanaa jaalattan jibbaa isiniin hin jedhu. Kanaaf ijoolleen islaamaa Dubaay keessa jirtanis Dubaay irraa kara biraa deemtanis tikkeettii gonkuma sarraan fayyadaminaa mucaa kanarraa. Nama obboleessa keessan gubuu miti akka saambusaatitti maaliif hin xabbasne? Mee dubartiin takka hangafe osootiin nama ka jibbitu ta'e isa abbaa manaa kee isa inni si amanee isa ati amantee bakka takka akka amma fakkeenya sa'aatii kana keessatti namu gaafa heerume waan gaafa fuudhe haadha fi wajjiniin fakkeenya algaara rafuu yeroo itti qaanfatuudha. Dubartii alagaa rabbiin kinoo halaala godhee fi wal qaanfii dhiisanii wajjin jiraachaa wajjin bulan inni itti amanee mana san keessa ciise isheen fiddee zayita irratti danfistee gannaqxe. Harka maaltu istoofii banee zayitii danfisee irratti gadi galabbata. Isa kana moo warroonni deeggartan yoo waan kun isinirra gahe hoo
yoo obboleessa keessan irra gayo yoo abbaa keessan irra gayo sila akkamitti yaaddanu soo sintay bakka kana of buusa inni kuni jibba yookaan dhaabbachuu ijoollee dubartoota fookan dammoo shamaraaf quuqamu osoo hin taane jibba abdiidhaaf qabudha jibba ijoollee islaamummaatti dhufteef qabudha jibbi inni ijoollee islaamummaatti dhufte yoo xiqqaate nama viidiyoo kudhanii waan irratti waraabe mucaan kun garoon tuffadheennis aneenna soo annin maxaaxanim bakka takka hin jiru nuti sadarkaa kennas miti waan san ta'eef tuffadheennis ammallee sababbiin ani itti tuffadhee dhiisu isarraa dantaan qabu ijoollee teenarraa ijoolleen teena warroonni tikkeetti irraa fayyadamtan gonkumaa irraa fayyadamina wantoonni inni uummata fayyadu kamiyyuu isin irraa fayyadamina guutta ijoolleen keenya islaama isaan irraa fayyadama bas kana qofaadha wantin isin hin jedhu innamni sun sin fayyadee osoo hin taane isin irraa fayyadamaa jira waan ta'eef isin irraa kan fayyadamu karaa hedduudhaan yoosis jaalati amantaa kee wajjin siyaa jaalatu bar namni kun nama amantaa miti wallahi amantaa ofiitiin dhaabbatu miti eenyummaa fi oromummaa ofiitiin dhaabbatuu hin dandeenye bar ni beekna miti gaaf tokko maalantaa jabeen ajandaa akkanaa keessallee seenu akka oromoo amaara ta'anii geemii taphatanii ummata amaaraat deeggaraan ture garuu ijoolleen isaaniiyyuu ijoollumti wajjin dhalatan ijoollumti naannoo tokkoyyuu ni jibban mucaa kana la'innahu fakkeessaa bulaa faarsee bulaa faayidaa ofiitti bichaa nama deemu bakka kanattis shamarran ofitti bituuf malee shamarranii quuqama shamarranii dubbate shamarraniif dhaabbate akka jedhaniif malee quuqama micoosaniif qabaate abdiin micoosan miidhatii miti abdiin miidhe ta'ee intalli tun rakkoo biraa qabdi ta'ee nuti irraa dubbanne hin dubbanne maaliif hin dubbanne nuti islaamni waan tokko hanga addaan baafannutti hin dubbannu waan ta'eef ma haadha kennan ta'e ma abbaa kennan ta'e hanga addaan baafannutti waa tokko irraa dubban isas miidhatin jenne abdiin miidhan jenne isheen miidhan jenne miidhamuu isaa argineer maaliif akka miidhame immoo ganaa addaan baafan hin baafanne addaan ganaa baafanna ganaa bara maaliif akka miidhame micayyoon tun rakkoo mataa isheeti moo dudduubeen tana nama biraattu jira moo maaltu tala kana goosisaa akka jiru ganaa addaan baafan isheenis waan jette hin qabdu innis dhukkubsataadha mana yaala jira waan jedhe hin qabu gaafa inni ofitti deebi'ee rabbiin afayyisu fayyaa jira gaafa inni ofitti deebi'ee nama ta'ee sirriitti yaaduuf dubbachuu irratti yoo addaan baafateetiin hin xiinxale gaafa san huban sababa amantiitis hin jenne intala kana inni miidhes hin jenne miidhamuu isaa argine miidhamuu isaa sababa maalitiif ka jedhu gana addaan baafan wanti addaan baafanne tokko illee hin jiru maaliif waan tokko yoo addaan baafatiin dubbatuu hin dandeenye jalqaba seerri waan qulqulleessuu qabu jira seerri gaafa qulqulleesse gaafa sanarra dhaabbannee dubban laakiin dammoo maaltu micoo kana sadarkaa kanarraan ga'ee isatu akkanatti miidhe isatu akkana godhee garee araamamoo maal jedhama garee shaadaa qofatu beeka intala garee bakka isheen jiraattuyyuu garee shaadaa qofa beeka garee shaadaa niitii isinitti fuudha qoy niitii namatti fuudhamoo jaarsa namatti kenna isiniif fakkaata garee shaadaa maqaa balleessuu keessaniifuyyuu wallahi akka seeratitti itti gaafatamtanii mikinaatu waan kun dhaabbata garee shaadaa dhaabbata heeyyama majalisa irraa qaba zimbiloo irratti garee wangeelaa jedhamee kabaafamu miti namni garee shaadaa jedhee garee shaadaa arrabse lallahuudhaaf waraqaa itti qabna dhaabbata mataa ofii of danda'eedha bootaa qaaman gad dhaabbate mana mataa ofii ka gad dhaabbate qaba biiroo mataa ofii ka gad dhaabbate qaba garee shaadaa zimbiloo maqaa bichaa miti maqaatti waan hafe miti garee shaadaa